السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سجلين دعما؟ نيدا جامع هاي مالين نودفتنغا. رواهم رمضان راد بنين السنة. أمتى كنا سومني بين يشوكيتمو. تكشوا وانغا فهمي ولا رقمنو ولا في إبسو غاري النتي. هاي كنا تاتي أفوي تفهم. سجلين دعما ما؟ نيدا جامع جرا دامسن نندبراكا. سجلين دعما ثانانغا إسنين تورسيسو يرونس يرو دوايتي. دواي داف ديم نوان تيف ترو إمبربانه. يرو إسن رانغو بخانس قرآن كرا أنا خونس نمرك أنا أكسي. مه رمضان أكمل سمنا. جي رمضان خنا بعدي سومنا نمن خين أكمل توبتا اسم باتي أكمل. وانجو ولا راو بتشو كمنا. مه درجام باتي رمضان أكاب دمال فقط. باتين تون باتي خيسا ججباتني بله باتي خيسا لافتني متي. أكسي ولو بتشو كمنا. باتي لولي بدري قدان سنلين خيسا قدامي. مملة باتي أكلو تهالكن كاترا بله guyyaara fuudhaan dabarsinu sanii miti rabbi nurraa haqee balutti hundumaafuu baatii tana keessatti jechuun jajjabaachuu qabna baatii tun baatii kabajaa isiitiif ulaan azaabaa hundi cufamtu baatii kabajaa isiitiif shayxaanni hundi hidhamu abbaa ifi shayxaana fittee malee ifi shayxaana taanii ammoo shayxaana komachuun hin taatu akkasitti beekuu qabnaa jechuudha maaltu baatii 12 irraa adda godhaa خجل نيوتاته باتي قرآن خيست بوفهمه قرآن خيست بوفهمه يجون باتي دمبين جرو في جرينيا حتى الدعاء خيستي اتلفتي يجوده باتي خبجمتو باتي أرارمات باتي رحمتات باتي توبات سدين ورار كتور ربنا هاقولو آمين آمين ورني أرارمه ورن توبته ربنا هاقولو توبة لغاس ورر ورد ربنا هاقولو وجي تنيله وجي إخلاص ربنا هاقولو آتي تنا كذا خبجان كيسة رفمته والين صدر كانوا قبضو إبادان نتيجونو هركا خدني راهنجار كده إبتة ربات تخيسة تقول دفمتولا باتي تنا خيسة جويان تكوخد رفو هالكل ليلة القدري سنجتو خانو وجي جوي تكوجات هوجته باتي خمات تتكتوي تويتو تورو خمات تتكتوي سنيفو باتي تنا خيسة ججباتشو كمنا مي معلوم ما ججباتشو دانو فيمه ججباتشو يجو أمو halkan kaatira bulanii ganama rafuudhaan miti yaa'u. Ajaa'ibe! Hojjennus hojjechaa ibaadaa teenya ammoo moora akka dur dalanitti akka daleenuudhaaf. Akkuma uummanni lola badiriitu baatii sanaa isa gaggeessatti nutis qabsoo teenyallee as keessatti finiisuu dandeenya. Wanni nu daangeessaa hin jirtu jechuudha. Ramadaana daatanii ammoo gariin baatuma kadhaa bobba'an ta'uunis gaarii miti. Baatii tana keessa gaa uummanni asaabota akkamitti dabarsee muuminoonni duraa akkamitti dabarsee jennee waa'ee isaanii irraa hubannee nutis gara itti aanutti fooyyeeffachuu qabna. Baatii tana keessa gaa uummanni baatii tana durallee zakaa baasan uummanni duriitti maaliif akka hiyyeessi baatii tana itti soomanuuf jecha jechuudha. Zakaa kanaa walittidha. Uummanni keenya dhimma zakaa kanaas irraa quban qaban keessaa warra rabbiin qabeenya itti kennee naggaadeen teenyas akkamittiin harkadhaa malee akkamittiin zakaa baasaa hin beekan. Ajaa'ibe! Warri zakaa baasu ammoo haakama maallaqa isaanii hin baasu boo kana beekuu qaba namni wal gargaaruu namni wal gargaare maaliif haqa addunyaa tun sirraa qabduudha. Rabbiin harki isaa bal'aadha. Rabbiin haqa isaa guyyaan illee si eeggata. Haqa namaa ammoo siif inni haqa addunyaa sana ofirraa baaftee gara fuulduraatti akkamitti akka deemuu qabdu irratti isarraa eeggachuu qabda malee wal gargaaruu wal jaarmee cimsachuu qaba namni. Namni yooniif wal quba qabaate namni yoo wajjin jiraate akkas waan akkasiif sangodee soomana kanallee bareeffatee takka sadarkaallee qaba. Zakaallee gizee baafnu ammas zakaan akkuma soomana fardeessinutti zakaanis fardiidha nuuf hubadhaa. Arkaan islaamaa keessatti rakaan sadaffaarra jira.
qabeenyi kannee qabaannaan zakaa kee kannadhu soomana kee sooman hiyyeessi akka keetiis ni soomanaa jechuudha. Ifiigaa akkasii shurbaa firra kuchiifnee diriirfannee rafuu fi bashannanaa hiyyeessi keenya akkamiin soomanaa moo kan quban qabne laalamee abboleeyyin rabbii waallee nuuf laaffisee jira. Zakaas ulaagaa isaatiin akkaataa itti ba'utti baafachuu soomanaas akkasii soomanuu fuudhaantu sadarkaa teenyallee nu ol fuudha. Soomana maqaa osoo hin ta'in soomana mataan soomanuu qabnuu jechuudha. Namoonni gariin sunnaa fardeesseeti fardii dhiise. Ammoo waalleenuu fardiidhaatu dura aanuu qaba. Dhiira hedduu garree ka salaata zuhuriin salaanne galgala taraawiidhaaf fiigan. Wanni akkanaa hunaafuu qabdii jechuudha. Hundaa'uu fardii ta'e gaggeeffattee sunnaa kee itti daachuudha. Kana godhuu qabnaa fardii. Ayyee taate. Haya gaa itti fufime. Wanni biraa ammoo hiyyeessota naannoo keenya jiru akka rabbiillee nuu tolu yoo feetan. Raammanni isaallee akka bu'u yoo feetan yoo nuti walii tolle inni nuuf raammataa tan qofa beeku qabna. Wanni ibaadaa hundarra caalaa addunyaa kanarratti namni dhiifama wal godhee wal jaalatee hojii deemudha. Namni dhiifama osoo waliin goon ibaadaan sirraa qeebalamtu akka hin jirtu namaan asii walitti aaraa jechuudha. Ibaadaa hundarra jechuun wanni jabduun namni dhiifama wal godhee wal jaalalaa wajji jiraachuudha. Taqabu addaan qooddachuudha. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaami hin amannee hanga waan if hin feetu obboleessa keetii hin feetutti. Arra hiyyeessee hundi keenya maalitti jiranii biyya teenya keessatti gaa akkuma beekamu dhibdee garagaraa dhibdee siyaasaatii fi waraanaa fi hongeedhaan wal qabatee karaa hedduu beelaatu jira. Kanaafuu obboleeyyiin keenya akkuma walirra jirtanitti wal quba qabaachuu qabdan. Akkuma walirra jirtanii wal quba qabaattanii qalbii uummata keenyaa sana tasgabbeessanii ijaartanii bikka jirtanitti ijaarmee qabaattanii ummata kana akkaataa itti gargaartan akkaataa namni soomana kana qalbii rahaatiin soomanullee godhuu qabdaniin isiniin jaa. Dhaamsi kiyya jabaan kana wal qabaddaa wal dhaggeeffadhaa eenyuun rakkate ollaan kiyya akkamii jira akkamii buluu jira wal to'adhaa. Siyaasaafuu tokko shaneedhaa wal qooddanii wal quba qabaattanii ollaa wal quba qabaadhaa isin jaanimi. Hara rabbiittis wal quba qabaadhaa obboleessa ye'uun maaliif soomanaa maaliif furaa kajuu wal quba qabaachuun dirqama ta'a. Asii rahaa godhaa ollaan kee ammoo asii sijjaa. Eessi jira wanna kana saniifuu wal quba qabaadhaa. Wal quba qabaattanii wal quba qabaattanii jabaattanii soomana kana keessa ibaadaa akkasitti godhannee ibaadaan nuuf qeebalamuu qabdi jechuudha. Halkan qofa halkanis yeroo teenyullee du'aayii godhachuu quraana keessa qara'uu kanaan dabarsuu qabna. Garii soomana jechuun islaamummaa jechuun nashiidumaa fi manzumaa dhaggeeffatee rafuu isaaniif fakkaata. Kanaa miti yaaboo ibaadaan tanaa miti. Dhugaan baanaa bara yaaboo maal kofalta yaaboo jamaatii isa kana kofalchiisu jira na jinaayi. Dhuguma islaamummaan unka qabdi bu'uura sadii irratti hundeeffamte arkaana islaamaa arkaana imaanaa arkaana isaanaa warra aqidaa sana guuttatu rabbi sinaa godhu rabbi anallee rabbi haa godhu waanni gaariin islaamummaa jechuun sanii miti jechuudha. Halkan du'aayii godhaa quraanaan fuula rabbii dhaabbachaa sunnaa isaatiin fuula rabbii dhaabbachaa rabbii keenya abbannee dirqama keenya gaafannee mirga keenya gaafachuudha dirqama keenya baanee jechuudha. Rabbiin nama isa gabbaruu musliimoota isaa hin zallamu rabbiin uumaa isaa hin zallamu jee jira. Hojii ati hojjetteen galata si galcha galanna kee galfama. Saniifuu warra hojii gaarii hojjetu rabbiin haa godhu warra hojiin gaarii irraa qeebalamtu rabbiin haa godhu warra soomana hundee irraa qeebalamu rabbiin haa godhu nullee warra namni soomansiisaa ooluu miti warra nama soomansiisu rabbiin haa godhu bookaanis khayri irra guddaa nama amma gariin dur nama soomansiisaa amma namaa isa soomansiisaa haalli kun hundinis rakkuma boo warra nama soomansiisu rabbiin haa godhu warra zakaa sanillee harkatee firaa baasu rabbiin haa godhu warra dhiifama olii godhu rabbiin haa godhu nama toltu hojjetu rabbiin haa godhu وعلى ذلك ربي سبحان ربك
عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله